Michoo takka madura karaa gaaraa kanatti dallaalli fidee gaara keessa darbee biraa deeme. Darbee ayya. Gaafa gaara keessa darbanii biraa deeman miciyyoon tun osoo karaa deemtu wallaaltee osoo deddeemtuuti arabni harkee fuudhee mana isaa geessee isa araba karatti deemtus hin qabdu araba bira jiraachuu turte. Arabuma bira jiru saniitu itti taphatee mana dura dhayite san osoo achumata layduu itti taphatanii ittiin naasoo kiyyanadhiisa kaa. Adda baasiree itti taphate waggaa tokko yaani hojii rafee hedduu ka'e. Itti taphatan. Ni ulfeesse. Har'a guyyaan kolfaa'uuti. Aayaa ulfeesse jee. Aayaa har'a guyyaatti qaala guddifnaa. Itti taphataniiti boodarra gisee asiin xiqqootu maallaqaa isin kannanii fi bilaashi daleessisanii achirraa fuudhee mana intalasaa geesse qaallichi mana intalasaa. Ilma sandaltee muni jira. Ilma sandaltee isin? Ganaan dalleesiifin itti deemaati. Naayyee. Amma mana intalasaa geesse mana intalasaa osoo dalayduu hoggaanii fi ilmoo garatti ifa gartee. Ijoolleen rukaaba tokko isii duubarra fidanii ijoolleen cinaan isa faana maaraa haasoyitii dhayitee akka faamiliitti icha keessa ijoollee sanitti himte. Ijoolleen tuni fuutee arabatti himte. Ilmootee san intalti tun garaa qabdii jaaniin. Amma gisee arabtittiin isii gaafattuu eenyu si taphatee ennaan barabbaa keetiin na taphatee akka gabbaatee achirraa hin banne qarshii kannaaf hin turree gaafa sanii. Amma intalti koonnarraa gabbeetteetuma halkan gurraacha ofirraa fuutee akka darbiti. Amma sachi arabni biraa fuudhee ifisii bira jira. Amma ilmoon garaa baatii 8 jirti. Bikka biraa jechuun mana sadaffaadha. Gaafa mana sadaffaa kana jirtu amma baatii 8 garaan gisee arabni gaafatan. Abbaan ilmoo teetii eessa jiraa jennaan dhayiteeti akkana arabaan na taphatee jetteen. Arabni yookaan si ajjeesnaa. Yookaan gaanuti diliidhaan nuuf hin dalaydu irraa filadhuu jechaan jaaniini achi har'aan tana reefuun tanamma dubbii tana fidanii dabbaal biraan gahii naan jaan lubbuu ishii akka baraaran. Ilmoo sandaltee qoy. Baatii 8 arabni bilaash dalaysiisaa jira maallaqa amma taboodaa tanaatuutu dhibba takka dhibba lamatti kakanniti malee maallaqa kannaaf hin jiran bilaash dalaysiisanii. Kumaa fi 300 qofa harkaa qabdi. Riyaad fiduudhaaf sawwaaqni isin ini ma. Ini gandisi marra qoa. What? Marra qoa gandasi. Okay, garam mulata. Sokke garam mulata isa. Guroo mo wadanno. Guroo isa natti bakka. Bakka bilbila fuunee gaafanna gaana. No, imi gandasi yamantaan. Ma obboleetti tiyantaan imi. Rakko dogu magaalaa dhiiraati. Barjaalaadha. Nattim. Doo fuudha jettee ana akkasitti duraa malee. Warra dooguti? Ana akkasitti deebi'eetiin gaafadha dabbaal keenya. Warra doogu taanaan ganda keenya sokkee nama nan beekuuti anatti himi waan goonu jira. Haa ajjeesanii. Waan kana dirqamaan itti taphatanii jaalatteen goone maallaqa kannaaf bilbilaan qabdu bar bilbila kashaafaan namjoolleen agartee irraa natti himaa jirti. Amma faafee koo yookee amma hara furmaataatti amma waati wanni waan kana fiddee furmaatatti barbaanna jechuudhaaf fiddeemi. Furmaatatti barbaanna gargaaramtee karaa riyaa ta'u lubbuu araba duraa baasanii akka ajjeessaa kana duraa baasanii riyaa fidanii Oromoon gargaartee haalli gootuun fi dhufe. Kaafiyee yoo duutu dabbal bargaadamatti qaalaa galee kitaabni rabbi ajjeessa jira. Aboo itti taphatanii dirqamaanii maal taata muciyyoon jaalatteetii miti bilbilaan qabdu bilaashi dalaysiisaa. Sanarraa ajjeesaa darbaa maarree godhe arratu murtiin takkanaatu waa gaddeemamee dhaabbata shayxaana firraa naarraati muciyyoo namaatu taphate. Araba wanni kun. Arabni gaa'ee. Durri bakkeenya bulsiiti Oromoon gargaartee karaa riyaataa ooftuu maaltu jala. Gaafii gaafannaa faafee yeroo ammaa ta'an eesiirti intalti. Gandarabaa jirti moo? Yeroo ammaan tanaa fuudhaniiti shimbirroo takka fuudhaniiti birri amma isiin bira jirtu kun shimbirroo fuudhanii hallayyaa keessa darbanii
shimbirroon allayyaa keessaa ciicciig jettee hoggaa shimbirroon ciicciig jette maaltu as keessaa ciicciig jennaan koollaan ijaaniin aatis akka shimbirroo tanaa si goonaa fakkeenya shimbirroo tanarraa laalladhuu jaaniin eedanuu tan anamma gizee dhufanii natti himan ni rifadhee gaa dabbaaliin gaa jeetiin intala oromoota dirqiidhaan akkana godhanii isinit dhufe. Waan biraa yoo dhabdanii Faafi dhaabbadhu gaa amma aranni isin amma bira jirtu kun maal irraa fedhan? Dhagay akka isin bikka isin itti dhanku ana godha mushwaara godhaadhaa fi riyaat fida. Faafi aranni amma isin bira jirtu kun maal fedhan irraa? Maaliif harkaa qaban? Maaliif si ajjeefna jaaniin maal irraa? Numa dalaydiif malee arabaa garaa na godhe bikka san didan. Bikka san akkamitti dalayduu arabni garaa godhanii maqaa nu balleessita jaaniiti irratti hojjechuu deeman. Okay, Gifty, na dhageessa amma? Indaga. Halo. Isin amma mana arabaa jirti? Amma isin mana arabaa hoosha keessa jirti hoosha. Teeritti godhe alartu. Radda wala. No, nambaraa miti fidi asmarra fidiyuu. Inumaa sun asirratti hojii asuu nama. Dabbal miti yoo kashaafa malee hin qabdu kashaafa qofa qabdi bilbila guddaas hin qabdu. Yoo asirra dhuftee garaan si yoo asirra dhuftee rakkoon si mul'atee garaan si illee mul'atee waan taate himattee rakkoo keessi jirtu. Fakkeenyaaf dabbaal yoo jawwaala guddaan qabaateen mashawarri kan fuudhu bakka lokacin ammoo qaama bira deema. Mee oomishni ni faamsisa dabbal keenyaan obboleettii isaatiin hafaama dhagay dabbal akka goonu nama naannawa san jiru nama ijoollee re'ee iddoo haa taatu ijoollee gaalee iddoo haa taatu bikka sanitti erginee nama bilbila qabu biratti erginee. Ammazoon gaalaa waggaa jaata kaanadha yaangarre yoo ta'u dhageetu kee homaa rakkoo biraati. Saddeeti tuba miti yoo baatii saddeeti akkamitti tuquu danda'a. Miskiina. Kana nuu duraatise beeytu ati. Ijoollee gaalee akkamitti ergita faafi ati ijoolleen bakka isin jirtu beekti moo lookashii. Akkamiin nama sanutti erguu dandeesse yoo nama achi hin beekne akkamitti erguu dandeesse. Amma ijoollee amma isiidhaan miti yoo takka qofaatu isii beeka kashaafaan irratti dawwalti tagartee dhuftee isii duuba mana kana dalaydee aramni fuudhee kunoo micootan akkana maqaa nu balleesse jaaniin michiyyoo saniin isinii fida akkaataa michiyyoo sanii hunda isii haaseessine. Ayyee isin haa dhuftu isii fide. Okay, khalas isin fida hoggaan michiyyoo fidee dhufe michiyyoon haaseessitanii akkaataa isin itti jirtu akkaataa isin taate. Isin qaamaan illee agartee jirti miciyyoon fidaa hoggaan dhufe galchi. Dawwaliif hayya dawwaliif mana dabbal kottu jenni Meeraa Abdallaatti geessi ganiti Meeraa naa ga'u godhu Meeraa ililli darbi itti ol si baafna. Tokko Meeraatti geessa yaadgeera. Wakka miciyyoodhaan fidee dhufa yoo isii beektu. Rakkanne yaar. Lookashiina nama lookashiina hin qabne akkamitti fiduu yaatan dabbal. Taniiti taguu fedhii malee gudeedamtee akka intala shamaraa takkatti afachamee ogu takka Meeraa ogu takka na absi fedhii malee miciyootan wanni kun irratti dalagame faafii keessaan dubbistee miciyootan yoo malli godhameef dirqama qabdu miidiyaa wanni ani keessaan dalaguun danda'u lakkee abbaan rakkate abbaan miidhame asmarraa dhufu kottu isumaan sun haa dhuftu garmasii sanuu laallee takkatti tokko hundi nutti himtee mishaara goonaaf. Masani miti dabbal muna suuraa kaasnee arabni suuraa kaasee bilbila arabaa fudhanneetirra isin bilbila hin qabdu kashaafa malee dabbal suuraa arabaan suuraa kaasi jennee suuraa arabaan ergisiif malli ni jira. Dhageeffadhu faafi arabni suuraa kaasee nama ajjeesuu deemu arabni suuraa kaasee akkamii ergisiif. Maal barbaachisa maal si ibsuu feetamee arabaa itti taphatee jedhanii eenyu guddisan. Intala Oromoo rakkoon irra geessa hin danda'u gaa nuti nama rakkoo gargaaruudhaa dhaabbannee akkam ta'ana duuba. Barrakkoo ni gargaaramti faafi garuu miciyyoon tuni har'aan tana fedhii malee wanni kun irra geggeeffame rakkoo tana hundaa isiin mudame fidanii addunyaarra saaxiluun maaliif barbaachisa miciyoo tana keessaan dubbisanii keessaan namoonni hangi takka illee suutii keessa jirtiini. Namoota angala kittisan muna namni hangisa yoo fedhe keessaan dhaqee viidiyoon garaa si ilaalu. Dhageeffadhaa kaabota tokko hundaa wayii. Okay, muna muti madu. Faafi amma dhageeffadhu ati qo'i dabbal yoo danda'ame michoo mootummaa qabsiisu. Roobaa kiyya nafi deemi qo'e kogoonu jira. Faafi nafi deemi. Furmaata godhe deemi. Furmaata nan godhuuf dhageeffadhu. Rakkoodhaan waan sanin naqee asirra fidummaa barbaachisee qaana'ummaa barbaachisee duraan kaanooti.
qaanii rabbiin qaanii abbaa rabbitti murteessu qofaatu qaanawaa rabbummaan qaanii sitti murteessin malee qaanii rabbii si murteessee gannaan hafuun keenya jiru. Gabbaan qaanii walii lama gaata feetee gootee jirte fedhii malee gootee jira. Gabbaan qaanii walii lama bara. Qaanii kudha shan haa taatu hin jebaran. Haasawutti hin jiraame kudha shan haa taatu. Kudha shan haa taatu. Salamte ulfooyte diqaalaadha. Arabarraa Oromoorraa I don't know rakkoon hin jiru. Amma eega ulfa san firraan baasin eega ulfa san dhoofuu hin danda'in eega rakkatti eega gatamte eega darbamte wanni dhoysaniif hin jirtu. Keessa namaa seentee keessa namaati birriin fuutu yoo dhugaa himte malee dhugaan sun gaminni akka ittiin ulfaa'e fedha kiyyaan malee arabina xabate yaa sabaa yaa uummataa yaa obboleeyyan kiyyaa na bira dhaabbadhaa jechuu danda'u qabdi. An dabbaan akkasittiin gargaara atin akkasuma gargaarta. Dhaqeetiin amma nama 15 kan waan kana quban qabne guruupii godhee muciyyoo wayii takka arabni ulfeessee kottaa gargaara eenyu abbaa keetti qarshii nakkan qarshii lafatti teessi. Nin fidaayyoo michiyyoo isii Angoo akkasiillee hin qabuan. Ammoo أول مرة من خلت عبد الله خلت أول سيد دوغوري دوغوري كان كده كوفا أنا مبرر لي إيجا رفته أنت لا وجيني سكافر مان كم نيمته مش أو وجيني اللي نارينو تكلم كان كم نيمته قالوا دبين سيجالا بعد سيفين تلتفرا غربتش ما نخيتك أما أتوري أنت لا في غربتش ما نخيتي والبرن ما نخيتي والبافتن ما نخيتي بانيتي زنا غورن أكيسان زنا غورن نبيتا إلمون تركز زنا غورن تلله إبيت information kana natti kennu amma darbinaan barbaada deema malee sirri godhee badarra darbeu yaa atwan naabsi tokko kalamma faada tajalqaba ta lamma fa waan naa godun sittima intalti tuni si wajji wali fira ganda keeti haadha si beeyta abbaa si beeyta obboleeyyan si beeyta connection isaanii ni qabda isaan hunda dubbisi gurbaan intalatee san akkana godhee ilma san na bira dhisee kutee narraa fudhatamu ofirraa hin darbaajiin jaartiidhaa fi qoy Abdullah Qisrin argeeffadhu furmaataan sitti oggota kana obsi furmaata barbaadiif na dhufteemi furmaataan ansii mukana godhi yoo dandeesse yoo danda'u baatte akkasitti tole godhi ani akka dabbaaletti sagalee ta'ee hin jira ilmaas arge abbaallee arge haadhallee arge akka itti dhalatillee bareen jira asii ala waan biraa takkallee godhuu hin danda'u wanni naa gootu yoo jiraatte intala dubbisi abbaa obboleessi haadha intalaa dubbisi ati wali gaddaanii wali firaanii intalti teessanii isi diqara dale diqara teessan koo tarara fudhadhaa jiru tokko kalammaffaa yoo dandeesse ammallee gurbuma saahiba keetii kamana keetii qamaa ture kana ka intala mana keetii baafatee zinaatti godhe kana yaa biraazar dhengadda wajjin qabaane intala na biraa fuute wajjin rafte halaltee haramtee ilmi kun guddate keetirraa bahe anilleen eenyulleen akka saahibaatti si hojii rakkannee si gargaarra ilma kana hin darbini koonnarraa fudhadhu guddifadhu jiin. Ana caalaa si jechuun ni danda'a kana sababni isaa walis saayii waan taataniif. Yoo inni sididee isinis sididee maatiin gurbaatiin sididanii maatiin intalallee sididan mucaa samarma isaa qabi inni nuti qaalaadhaatiin fira gadan xumuradeen fayyaa ta'ii si bira bibbeekaa kana akka gootu ragaa jiraadha. Dabbaalan illee yaa tokko yoo sanaa jiraate yoo inni haa kannu. Akkan yoo inni haa kannu. Yoo inni kanni ulaa yoo inni dura lafa kaa'e. मैं अब्बा नु फिदू दंदे साजी मैं अब्दुल्ला मखाना अब्बा फिदू दंदे साजी amni asan fide wajji zama godhun barbaadu dalagaan qaba takka namaan gara takka geemaan taphadda takka deemee irra fadhu garabbe wal kuba qabanii bara abbaa finne wal beekanii deem ilma abbaa geessi abbaa bakka beektaa jiru mucaa fuudhiiti abbaa geessi fetu yoo inni geessi amma ilaa biqee inni makiini abbaan kan abbaan kan beekute abbaa hin garre obboleessin yoo inni geessi yoo inni garre geessi dubbisiisa kana yoo inni geessi amma fuudhi otoo laayifii banadhu yoo inni lafa kaa'e biraa deemu otoo laallee garuu si guddifna. Meko lalu obboleessa Abdallah dhaggeeffadhu mucaa eesuma ilmoo akkanaa miidiyaan barbaadu yoo taate warri sanaa guutuun akkana walirra oora ilmaan haadha sale kun. Amma obboleessa yoo furmaana adabbaatiyye kana mucaa eesuma taataa fi dandeessu guddifadhu furmaata itti barbaadi. Dabbaal amma inni asirratti irra wanti kara liivii qabateef mucaa kana yoonni fi kannaa yookaan nama guddifatuuf hin kannaa garuu booda ilmooti jaayina gaafatanii yesu daa qabate kanas. Ani bari timen jira bar fadila kiyala Abdallah sirri na dhaggeeffadhu isteepin dura atti gootu haadha ilmoo abbaa intalaa haadha intalaa dubbisi yoon UN kanne yoon daa'ima kana irraa darbe nara laaltanii gaafadhu dhuftanii fudhattammoo UN fi kanna tokko lammaffaa saayibumma kan kee abbaa ilma kana
adeeroo wal beeynanaa fayyadi intala tana si saleerraa dhalee ilmi kun keetti dhuftee fudhattamoo mucaa kana yoo inni hin geessaan yoo inni si dide yoo haadhaa fi abbaa isaa saahiba isaa yoo beekte ragaatti godhadhu ragaa kee qopheeffadhu hoo isaan si didan feetu mucaa gad darbi feetu yoo inni geessi nam takka sin gaafatu namni si gaafatu jiraannaan naatti gaafata mana koo Dabbal anilleen haasawa ammaa teette kanaan gaafadhe yeroo kana maal naan jee abbaa intalaa gaafannaan siin haa godheefi naan jee abbaan intalaa siin haa godheefi naan jee abbaan intalaa. kanaafuu ilmi abbaan qabu yoo inni geessi. Abbaa intalaatti dhiisaadhaati abbaa gurbaatii fi gurbaadhaan ilmoota na siif diqaalaa dhalee fudhadhu jaani yoo inni dide odoo nu laayifii tarree jirru yoo inni dura kaayiboo deemi shuma ilaa gararree dhaqi takka wayi. Deemu abbaa isaanii carraa warri qamee jimaa qamee yamanii wal saluu carraa amma mee ko yeroo takka naan mucaan jalaa fuudhee achii badeen miyyoo tana gaafatan. dabbal gurbaani Abdallah waa malee ilmoota takka rakkachuutti hin jiru ilmoota nama micoodhaan waliif fira silaa nama biraa ta'e nama gartee normaala hara gurbaatii hara micoolee normaala taate qaata furmaata waan kanaa godhu mucaan Abdallah nama wani daa'ima kana qabatee taa'u jiruun yaa wanni qabatee taa'u jiruunifu mucaa reessuma taa'afi obboleessa kayyi daa'ima yoo dandeesse ganda isaanii dubbisee yookaan immoo furmaata yoo inni kan yoo inni naa guddifatu. Asirratti dhageeffadhu amma siiviin himaa bakka tan irratti. Ni dhageessaniimi. Abonan darbina waan jiru fakkaata mucaan. Aboona bicha falfalaa kottu fudhi mucaa yoo rakkatte Oromoo sirra gargaartiin moo yoo inni Indiyaa kan geessine. Abbaa san yoo as jala jiraate yoo fedhe nu dhageenya yaa boos deebiin mootee fudhadhu. Abdallah wanta akkas gargaaruu hin danda'an yoo nargoo jiraate Abdallah kiyya wanta akkitti nas gargaaru. Nambara gurbaa sanii naa kenni amma asirratti itti bilbileen ilma kee kana ni fudhattamoo UN si geessa yaani. Nu kan lakkoofsa gurbaa sanii. Kera kosi machiftee asirraa nama garaa nama raaftee akka laafutti miti barkeessa nama kana kasentee waa argattu wala sumal taate rakkoo ta'e matteeti malee kaanee sun hin barbaachisu jalqaba kaanuu itti mira bitti fedhe maal goona bakka eeree nama keenyaati carraa dubartii kana ta'e. Mataasti suutii keessa jirtii mi dabbaan mee dhaabbadhu dabbaan suutii jirtii mi. Sana bakka faafuma tanaan birii irraa kafaleetti fuudhii bira buusi jirre. Taslisi. Lakki akkasii miti faafi micoontu suutii keessa jirtii mi. Gaarra jirti gaara keessa jirti warruma gaafa duraa isii fuudhe saniitu wali jijjiiree manatti wanni godhee harkaa malee Oromoo biraa hin jirtu as fagoo jirti. Dallaan eesiisan fidu waa dallaan eesiisanii mugaa dallaala san qabnee baasisifna. Akkana kee kana godhan mayraatu waan kana furmaata mayraa qabaati mayra kana mayraa furmaanni waan kana maal gono beesa. Isiin naannoo kam jirti naannoo kam jirti. Kanarra miciyyoo dhayneeti miciyyoo bilbila isiitiis fidee yoo suuraa isii harkannee suuraa siidhaa finnee akkasitti miciyyoo yoo fiduu ka dandeenyu taane farmaatatti goona na duraan jarjarin nama rakkannee fi Dabbal jaalatee jibbitee arabaat itti taphateedhaami arabaat dirqama godheedhaami laal dhaggeeffadha ijoolleen teena arabaat dirqama godheedha an kunnan dhimne waan gaarii arabni erga itti taphatee yaa'ani rakkoo miti dirqamni ta'uu danda'a san furmaatani goona kun sin dhibin awwanni na dhibee intalti qaluu deeman tashimbirroo gaggaajaniin. Taatana nan dabarsin yaaboo gurbaan kun nama. Haya fidi okay. Okay dirbi direen tala fidi. Ilmummaan tunuutu Oromooti. Arabni shaqqaalaa karaa deemtu jadiidee karaa deemtu taa huccuu dhiqattee shiita tokko ofirraan qayyarinitti taphatu tokko hin jiru ilmoon dhaabba dhaqanii ilmoon tunuutu Oromooti. Jaalattee jibbitee Arabni taariba miskiina taariba deemu tashiita tokko hin deemtu xurii dhiqattee hin beekne taphatu tokko hin jiru akkuma warra ree achi dhiyaatu dubbifneette sanitti ijoolluma ree saniitu itti taphate jaalattee jibbitee faafii teenya fidii deemi ijoollee ree san si galee. La lama meira faafin tu kolilla itela refo amma bakanya fi amma wanni gosta abin jeden duguma arabni nama garte nyaade dum kun kafole ko nyaade dum gadini abe ilmu garam kayo arabni sana kamittu ko arabni ega urar kate fi fo amata meka fuda rakate jira wan gode miyo garan dibbae amma gakka lubbun isin du nechi baso daga bakki isin dai tun jirtu man tan oromo ni shakketi morri ya kana akka firaati wal godaa jira akka firaati wal yerifachaa jira waan ta'eef yoo riyaa dhufte waa
Isii lubbummaan haa jiraattu ka godhees godhee ta godhamte isiidha. Furmaata laadhaaf irratti dawwalaatii fida hajaa si haa himattu asirratti. Waa akka taate. Ayyee deemeetiin barbaada. Irratti